Daawwattoota keenyaa oduu gaggabaaboo qabna. Mooraa leenjii waraanaa Xollaayitti namoota hidhaman irratti reebicha hamaa geggeeffamaa jiruun namoonni hedduun lubbuun darbaa jiran. Reeffi namoota ajjeefamaniitis gara bakka dhaloota isaaniitti deebifamuun maatiif kennamaa jira. Isaan keessaa manguddoon Oromoo obbo Shaanqoo Hiddii jedhaman Xollaayii keessatti haala nama gaddisiisuun reebamaniiti kan isaan ajjeefaman. Obbo Shaanqoon godina Arsii aanaa Honqoloo Waabooy keessatti mormii geggeeffamee tureen kan isaan qabamanii gara Xollaayitti fudhataman. Reebicha isaan mudateen yoo ajjeefaman reeffi isaanii guyyaa kaleessa maatiif yoo kennamu sirni awwaalchaa guyyaa har'aa geggeeffamee jira. Obbo Shaanqoon dhalatanii umrii waggaa 70tti yoo ajjeefaman isaan qofa osoo hin taane namoonni hedduun mooraa leenjii waraana Xollaayii keessatti ajjeefamaa jiraachuun himamee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum qarqara magaalaa Baddeessaa bakka Midhaagduu jedhamutti dhukkubni garaa kaasaa jiraattotarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Ganduma Midhaagduu jedhamu kanatti dhukkuba kanaan lubbuun daa'ima tokko darbuu jiraattonni dubbatan. Wayita ammaa kana namoonni 8 dhukkuba kanaan qabamanii buufata waldhaansaa Booramaa jedhamutti yaalamaa jiraachuun himame. Dhukkuba kana to'achuus ta'ee namoota balaa kanarraa hambisuuf gama mootummaatiin deeggarsi taasifameef akka hin jirre jiraattonni dubbatan. Magaalaa Dambidollootti hiriira kanaan dura geggeeffame irratti barataa Biqilaa Hiikaa yoo ajjeefamu obboleettiin isaatis rukutamtee wayita ammaa tajaajila waldhaansaa argataa jirti. Humnootiin waraana wayyaanee barataa kana yoo ajjeesan obboleettiin isaa ammoo bakka inni kufeetti reeffa ol qabaa osoo jirtu kan rasaasaan rukutamte. Wayita ammaa tajaajila waldhaansaa argataa jiraattus haalli fayyummaa isii yaaddessaa ta'uu maddeen OMN itti himan. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa gandoota garaagaraa keessaa namoonni hedduun loltoota agaaziitiin hidhamaa jiraachuun himamee jira. Keessumattuu qabamanii hidhamaa kan jiran irra hedduun isaanii dargaggootaa fi abbootii qabeenyaati. Ganda Waaqee Xiyyoo jedhamu qofa keessaa namoonni 40 ol qabamanii achi buuteen isaanii wallaalamuu jiraattonni dubbatan. Isaan keessaa bulchiinsi gandaatis ukkaanfamuun ibsamee jira. Godina Arsii dhiyaa aanaa Gadabaa Saasaatti humnoonni waraanaa naannoo sanitti bobbaafaman waajjiraalee kanaan dura gubaman ijaaruu qabdu jechuudhaan dirqitti jiraattota harkaa qabeenya saamaa jiraachuun himame. Aanaalee Bilbiloo keessatti ammoo raayyaan ittisa biyyaa dubartoota dirqisiisanii gudeedaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaatti namoota hidhuun garmalee jabaatee jira. Wayita ammaa hidhamaa kan jiran jiraattota qofa osoo hin taane hojjettoonni mootummaa sirna kana tajaajilanis keessatti argamu. Hoomaan waraana biyyattii gamasitti bobbaafaman nageenyaa fi tasgabbii jiraattota dhoorgaa jiran. Dhalattoonni Oromoo hedduun magaalaa Jijjigaa keessaa qabamanii bakka hin beekamnetti fudhatamaa jiraachuun ammas akkumatti fufeetti jira. Poolisoonni Liyyuu Haayilii dhalattoota Oromoo hidhuun hanqatee qabeenya isaanii jalaa saamaa jiraachuunis ibsamee jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon sa'aatii kanaaf qabnu kanuma bal'ina oduu keenyaatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 219532 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.